بري متي مشاكي سيقله بري أتي أردو سيمليين أنا قورتني إتندست مشاكي يسمى سا أصلي متنا إنسانية سا أتيلي رجعت تبجاكي يبادو إني سدغيرا ما نبابا فاجي أتي ندوب بس بويا تكوسون بولين نمتي كذا سلكي نابت بويا سميديا رتول بوجا سدفاف ديما لما تيته نمان بوا ميديا كنرا جدا كنا فيديو سيني بان Guddisani. اوي كاسك كنا اوي جاب له أيوة انا تيك توك سكا فايدة ما بين ها عند جيمر ابو دابر ما تقول ده تقول دكتور يوم ترى بنجارة أنا فاتت بنجارة جيمه بيما بوت كنا أشوف أنا السلام في جيم عليكم نكي ورحمة الله يافكي وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم galatooma warri sagalee naa taatanii asiin nageettan Iliyaas butun keessanuu maqaa isin waamuu danda'u galatooma ana galchuu keessaniif aslii waggaa 3 jala deeme yaani anuman argin ta'a komachuullee hin barbaachisu aslii akkam nagaa نجايا maali miseenjera naa kennitti lakkoofsamaa naan deebisin abbaa seenaa حبيبتي قرا حاجات وتفي تترك هذا أنا مرة كاتو إبن أنت اترى تقول كوكي مرة بسوق يفدو ناتي فكات ربنا عليك كويت بكنا جرتا galatoomi garuu seenillee takkaa hin mijoofne garuu amma shoofa osoo hin taane namni ilma qabu hedduu ilma namaatti na shoofu ani ijoollee lama dhabee miidiyaa kanarra mana madaamii jira alhamdulillah garuu sabrii rabbi naa kenne kan isin hundaafuu rabbi haa kennu namni ilmoo rabbi namaa kenna rabbi namarraa fudhata carraa hundaa rabbuman namaa kenna jechuudha garuu akka arra miira keessa kan galle asumaanuu warroonni haadhataa tan du'aa inaa godha yeroo baay'ee mangastiin an seeneen boonne hin jiru ka amaaraa seenaa ka oromoo seenaa namni arga hin jiru maayin maraatteesii hidhannallee nama naan jedhamu dhabe amma gabaabaa wanni godhuu barbaadu إيه قال amma wanni jechuu barbaadu yoo jiraate daa'ima san beellama qabsiiseen ture beellama san irratti ji'a 5 guutuu hojiin arganne dura nama fuuldura osoo hin dhaabanne ofii kiyyaa gala jedhee beellama godhe amma garuu ji'a 5 guutuu dalagaa dhabee taa'aa ture beellama san irrattiin argamtee intarbii ta'uu qabda naan jedhani footoo daa'imaatii fi sagalee kiyya qofa narraa fuudhanii ABS irratti garuu gadhiise ABN immoo viidiyoon hojjechuu hin dandeenyu sagalee qofa naan jedhan sagaleen birrii kafalee gadhiisee dhufe asli amma waan biraan dadhabne beekta nyaadhee gisee dhugu onnee dadhabe bakka waggaa 6 booye takka lama jee waggaa 6 lafatti waggaa 3 booye rabbi rahmat isaanii hagoo gisee ummiin ta'e amrii ta'an sanii yoo san as deebi'ee si bira seenee ture atillee yaada bareedaa keessa waan hin jirreef xiqqoma dubbadhee si bira bu'ee lakkoofsa hunda naa kennite agarsiisa asatillee narraan kaafne an hunda sanii numa bu'aa jechuudha ummiinuu amma waggaa 3ffaaf deema hunda amrii ta'anii rabbi jannataan haa gammachiisu. Inna asli kiyyaati guyyaa takka seenaa mana haadha faatee argitee bulchuu ni dandeetta. Guyyaa takka إيه miti قد qixa قلت takka. حبيبتي إيدي وان قلت إنا وفي اللي واتو كويما أجيفت أجي أنا يجوا إنا أنا وان داو سيقول أمانة نتأذن تبي تكوفا ممكن ما نكنا سينو أبدا مالتا سينو أبو مالتا أنا إنجانيان أبا منا كتير متيان سيمبيكوان دورا ركو كيمات دوكوميك يهندك أبدا أنا موانا تياتا يرتقنا Sinkomanne bara يمبيك namni sinkomanne laaluu dhabdaa jedhe malee nam tokkoon komadhu si jamar nam tokkoon komadhu garuu wanni an jechuu ومهانا barbaadu زويتو باين بين دكتور ام خالد وان قوتوت راك ilma kee namni kun wanni eessarraa jechuu akka badu baate bakkeen itti bade كده نمي daa'imni وان قال bakkeen itti هندا ما bade أنو أفانيك أبتاي أبرا ما مركو كيماتون اندرسو كمي دورا حبيبتي amma rakkoo kiyya bar himaa jira amma wanni barbaadu intarbii san irratti dhiyaachuun barbaada kanaa beellama qaban san irratti. maal taate dhiyaataa siin jenne rakkoo kennutti mii siin jedha Difama doktora waan Okay, rakkoo kiyya murtii qabadha. Rakkoon kiyya ana wala kara Sumaalee deeme. Viidiyoon kiyyeen zozzoreen argitan jeetumaan keessa deeme. Eegan agarree isinii hima. Okay, eegan agarree ani isinii hima. Haga macarrashaatti rakkoo haga macarrashaatti isinii hima. Dhageeffadha. Dursa daa'imman lama qaba ture. Adaamaa 03 keessa jiradhaan abbaa malee guddisee daa'imman tana aayilaandii fi sibiila itti guuree guddifachaa ture. Daa'imman tana niin barsiisa niin qaraasiisa. Jiruun fooyya'uu dinnaan daa'imman tana lamaa walitti gatee xiqqaaf guddaallee ni baratanii karaa Sumaalee biraa deemu. Gaafa Sumaalee jijjiga gizee ga'u dawwalee fi nagaa jirra naan jaan.
jijjigaa gisee dhaqee hooma Itoophiyaatti hadaama keessatti dalagu san dalage. Mikniyaatum afaanis hin beeku dalagalleen hin jirtu. Itti deebi'ee sibiiluma san guuree sibiiluma san gurguraa wanni wayyaati yaa haga hadaamaa caalaa sibiilli biyya san jira akkasuma gurguree afaan baradhee gaafa kan gara hargeessaa nama argadhee deeme. Gaafa hargeessaa ga'ee ji'a salgaffaan dalagu gurbaa guddaa kana dawwalee jennaan umma anchiin farichoon onji እናቴ በባህር ገብታ እኔ አልቀመጥም ብሎ ወጣ ሰለዲና እንጂ ዳይም ከዛን ጉያ ለመሰድን ቡሌ ደደፈ ፍረደቤ ብየ ከራ ከነ ደሙኒ በይተን ኦል ደቢሳን ረኮን ቀቡ ገደምሰቱ ጥቆ ጭንቀመሌ ኦል ደቤ ጋፈ ደቤ መነገው አርገቹ እንደንደን ፎቶ ይሳ ቀበደ አዲስ አበባ ያበደ ሉካም በረንዳን አንደሜ ረት ሀርከ ከነ ቀበደን ሶቅን እንጁ hiifadhee dadhabee dhabee gad deebi'ee namitti wayii as jirti Dubaayii kan ijoollee mucaan kiyya jabaan kunii fi kaan mana jala qabame kunii fi jabaan kun hiriyyaa mucayyoo tanaati ijoollee lamaan tun ummaati namni wayii akkanatti maraachuuf nama wayiitu garnaa kabiraatu gargaaraa jirta miidiyaan biyya namaa deemtee afar baadattu akkana gargaari akkanaa jee naan jedheeni daa'imni kun itti isiin tun dhuftee na dubbiste immoo mucaa isiiti anuma takkaan qabu waan achi deeme dalagadhee dhufeenillee karaa daa'ima deemee ni soqee birri takkan qabu waan Dubaay hin deemun jee waa hunda ana siifita as geette kafaltana jette hayyee jenne dhufee gaafa Dubaay ga'e birri 6-7 isiidhaaf kafale ka ittiin dhufee jechuu waan hunda meedikaal hunda fite gaafa achi ga'e asli guyyaa takka osoo hin bulin namitti kadhadhe silkii naa bitte guyyaa san miidiyaa irratti ol ba'e waggaa 3ffaaf deema lamatti ta'e numaan bu'a miidiyaa kanarra jidduudhaan eegasi namni siraajiin hin bahin hin jirtan Dubaay keessatti oduma diqqishuu kana miidiyaa kanarraa boo'u kaan barumsa halkanitti deebisee fi guyyaamma shufrinnaa barsiisuu jammartama hojjedhu tanaan tokko eega dhabe tokko bilaasha godhuun qabu jedhe odoon akkasiin barsiisuun mana kiraa keessaa hiyyaa'u Itoophiyaan ni beektan namni ilma ofiitiin nama jijjiirata daa'ima sana eegaani barsiisee fixee iftaan eebbifama gaafa jedhu yoo inni mana ofii fudhatee galu kararraa qabanii waraana deeme osoo xiqqaa kanaa ba'u jechuudha gaafsa miidiyaa irra dhufee abaazariin fa'aa sabboonaa kana fa'aa dhufanii sabboon akkuma 50 kenna mucama san baasa fi yoo duraatu miidiyaa kanarraa jisii baddeedhe birrii sanillee bira ga'e birrii sunillee nyaatamte mucaan kiyyalee naan deebine eedeetti buleechuu sunis hin dawwalu aslii kiyya kanallee sagaleen dhaga'u jechuu achi ga'ee eegati maraachuurra jedhanii jiraachifaa waraqaa na hojjisiisanii deeme bakkuma waraanaa sanitti sodaa malee deemee dhaqee jarri sun nagayyaanee atitti gararraa dhufte ilma maal laaluu dhufte fireendi keeti malee ilma keeti miti naan jaan laa lijee noo inni fireendi elleenyim liinee walla dhugutu liji noon jee eega sasumaan akkana jee karakkaru mucaa wayne naate jee mucaan fiigaa dhufe akkasitti nabseen tiibitanti daa'ima san ijaan argee as deebi'ee jechuu as liigiyya eega as deebi'ee hojii dhabee kunis qoodee isaati jee shammuluu taa'ee amma ji'a ja'affaadha guyyaan beellama akkasumatti taaggalee waan galeen saniin eebi'eessis dhaqee asheetuu biras dhaqee taaggalee ቪዲዮ ሲያርገከ ቃልቲ ከሰት ሀደ ጋለሌ ወራቤ ገዲሴ ጁወቱ ቦሶታ ከሲቲ ቢዚ ብረገ ወደ በንቤኩ መለ አማ ጉያ ሰንቱዩ ከኤቤስ ቲቪ ከን አሸቱ ሱኒስ ገያቤሲን ጉያ ሰገልፋና የለም በየለም አሸቱን ሞጂ አተርባፋ ከነ በየለም እና በየለም ከነት ገለ ሶጂባት ገ ሶጂ ነምበዲነ ሶነን ቲነን ዶይና ስሪጊያ ኤዚ ይርዳደም አንዱ ባይንጅራ ሙጫንኬ ወራና ከዚራ ambakkan jiruun handa walu yoo mircaana bujaa sadaffaa dura umma yoo deemee yoo kasii bilbilullee taate yaadiin silkii namaatiin sii bilbilaa yoo dhabellee miidiyaa waan hojjetu laalteen boo'in naan jee gara Tigraay deemne naan jee odda saniin dawwalu kanan dhaga'u saniin dhaga'u ijoolleetti yoo mucaan innaate jedheenatti gabbaa'e jettuun waraana keessatti gabbaa'e mooraa erga waraanatti itti dhaqee barane viidiyoo hunda buusu teeraa barna jala jira as biyyee dhaqee laalee ani akka bakka maraadhee jennaan nagalchatta babbaranii isa san laalee as deebi'ee amma beellama kanaa mijeessa akkana qaxxisaa dubbadhu mucaan dirree waraanatti argitee dhufte kabade kana osoo hin ta'in kajabaa kana jala qabanii kennan kan argee dhufe kabade kana nafsa isaatuun agarree bar xiqqaa kana jechuudha. xiqqaa dhabdee guddaa dirree waraanatti argite. Odoo xiqqaa kana boo kunis deemee. Beellamni itti qabdu kamaaliti. Ka xiqqaa kanaati fotoo isaa EBS'tti kennee asheetutti kennee biraa deebi'ee gaafa dhufu kana jechuudha. Achirraan argama jennaan EBS fi asheetu birattis kennee fotoo isaatii fi sagalee kiyyonarraa fudhatan viidiyoo singoonuu beellama si dura jira nama hedduu jira. EBS'n guyyaa ji'a 9 jee asheetuun ji'a 7ffaa jee
ammallee OBN illee sagalee isaa waraabee kafalee gadhiisee jira. Gadhiisee irra viidiyoo isaa illee postotee jira. Ka gandarraa baasee OBS irra fidesan jechuudha. Abbaan manaa eessa? Abbaan ijoollee. Abbaan ijoollee Saladdiin garaadha gisee addaan deemni jiran isaa oofataara. Ani waan abbaa warraa isaa waa'ee isaa haasawaa asirratti hin barbaadu. Maaliif? Nama jireenya wayita lafatti jirtu wajjin hin deemne maal godhamee faayidaan isaa aslii kiyyaa asirratti haasa'ee faayidaan inni qabu maayini. Kati abbaa waa'ee abbaa ijoollee kanaan haasofne rabbiin godhini dubartiidha yoo wanni ati jettu kun feekii ta'e yoo maal itti isa akkamii garaan danda'a ilmaan isaatimi? Okay, isa itti amanuu ragaa hedduun qaba. Miidiyaa kanarraa miti gandarraa waraqaan naa bahee BS irraa sagalee isaa gadhiisee na jala seentanii ilaaluu barbaada. Nama hedduu viidiyoo isaa naa hojjete qaamaanis dhaquu dandeessu. Abbaa isaa himi ilmoo kanaati biran jirtu yoo ilmoo xiqqaan sun ijoollee keetii kana yoo ilmoo jaarsa kee ka dhugaa ta'e maaliif dho'isuun barbaade? Eessa jiran eenyuun maaf hin gargaaruun? Ummu Khalid mee si'aata akkamitti nama adeemsa? Ummu Khalid adagay miira keessaa bahee tasgabbaahiti abbaan ijoollee tanaa yoo didillee yoo adda baatan illee rakkoon qabu. Dhageeffadhaa. Waan jiru na dhageeffadhaa nuun haasaa nuun haasaa aslimatti na dhiisanii haasa'an. Atillee dhageetteetta mucaa kiyya badu innis dhagaheera mana baabatitti. Asli ati na dubbisi dhageeffadha. Nama kana dhugaa rabbiititti isin akka seeraatti anuu waan barbaadu gara kiyyatti cal'ise. Mikinyaatum namni sii dubbatu hin jiru. Ani tokkoffaa haadha abbaan qabu. Asli dhageeffadhu qalbitti. Tokkoffaa haadha abbaan qabu. Obboleetti obboleessan qabu. Ana haadhaaf abbaa kiyya takkittiidha. Abbaan fedhan jala kana warra jirta warra kiyyaa koottaa seena jala kana. Haadhaaf abbaa kiyyaa ani takkittiidha. Nama na bira dhaabatee hayisof naan jedhuun qabu asli. Namni kun na tuffaturraa ani nama dhaburraa duraa badheenna darbee jireenya isaa oofataa jira. Nama kana namni dhugaan akka ammati na gaafatte atummaa mataan kee bakka naa buutee maaliif ilma kan kee kana hin barbaanne? Mee namni Itoophiyaa keessa jiru itti naa gootee dhugaan isa nas naa baafnan isaa miti zarii isaa hundi isinii bituu danda'an. Waan naan goone tokko maal godha waan jedhuuf callisee isa dhiise malee isa shaffanuu dubbiin soba ta'uu miti. Abbaan isaa Hussein Haydaraati. Abbaan ijoollee tiyya. Sinigalee ataabaa ganda dooyyoo goraati. Narraa fudhu kasii maa jiran. Ijoollee gargarii dhufu tasgabbaay. Sagalee kiyya si biran ga'uunatti fakkaate bara ani si himaa jira sagalee kiyya si biran ga'enne. Naa hin jettee mi'a ganda isaatti. Sagalee kee hin gaa'ina. Suuta haasofna jedhetti barama. Egaa rakkoon kee kana guddaa ta'e suuta haasofne dubbiidhama qabdu keessa haasoftee ila amma namni hooma galee hunda gilee jaarsa jaartii wannan dubbachuu didu na haasofsiiftan malee furmaata argatuufin warra nama haasa'uu dida malee rakkoon kiyya guddaadha akkasii qaddisiisu na gaafadhu rakkoon qaba. Ummu Khalid. Furmaata argata jettee itti amannaan miidiyaa irra dhuftee mire. Ummu Khalid. Waan siin jedhu dursa tasgabbaayiti. Amma jalqaba dhageeffadhu. Jalqaba irratti obboleettiitii yaati obboleettiiteen. Hin beeynaa rakkoo kee kana nutti himatte. Namni lafaa ka'ee duwwaan akkatti hin boochisu. Hin boochisu isa waraana deemuu yoo taate immoo obboleewwanuma nama hundaatti ilmaanuma nama hundaattu deemaa giddiin qabanii nama oofan. Masii galee miti nama oofan. Obboleessi ka waraana jalaa hin deeminii fi kan daraminii fi ka birrii mileenan kafalee hin buufatin hin jiru. Hin baafatin hin jiru jechuudha. Waggoota sadan arfan darban kana namni obboleessi jalaan qabaman hin jiru. Inaa nama obboleessa kiyya qabanii ijoollee hedduu qabanii isa keessaa buusee obboleessa ka mana biraa jechuun turuu miti ka yadaa tiyyaa natti dawwalanii achi kadheetiin baasee caalaa nuuree fa'aa kadhee fiizaa jarri erganii fi ooman caalaa nuuree fa'aa bira jira. Takka asirratti dubbadhe hin dubbadhe namuu akka dhuunfatti rakkoo qaba. Rakkoo qaba. Haa ta'u immoo amma kee kana haga attasi Sumaalee deemtee sibiila gurgurtee biyyatti sibiila gurgurtee Sumaalee deemtee sibiila gurgurtee Siraajiin galchaa yeroo takka Siraajiin galchaa ragaa barbaaddanii galchaa Siraajii. Siraajii kam? Kun azala jiran see Siraaj galchaame. Siraaj amaan kan jedhu ragaa jechuun Siraaj jette jaarsi keessa. Nuti ragaa dhibba maal goona? Galchaa afaan keessatti raajuu hin beekna rakkoon qabu. Maal goona? Sitti nama na bara waasni sitti nama na atummaan karaa seera. Galchaa nama waraana amma baru waan ati laali dursa mee waa'ee jaarsa keetii sana dabaasi mee yoo inni iyyuu kadhoysu taate waa'ee jaarsa keetii sana waan ati hubatu dhabe tokko jira. Jaarsa kee achitti shaffantee
warra miidiyaatiin lolaa jirtaati amma. Warri miidiyaa kun sin heerumsiifne, sin fuune, wal jaalatan akkuma nama kamiitu yookiin warri walii isin kenne wal fuutan, bultiin isinii ta'uu dee adda baddan, wanni rakkoo dhuunfaa keetii uummataan loltuuf hin jiru. Hin lolamullee. Sirraa'uu qaba. Sirraa'uu qaba. Eni namnummaan kamuu bisootii dhuunfaa isaatiif gabbayee uummata arrabsuu hin qabu. Kun ijjannoo kiyya abbaan fedhe na haa jibbu. An amma akka dhuunfaa kiyyaatti rakkoo baay'ee qaba. Takkaa gabbayee dhimma dhuunfaa kiyyaatti uummata kanatti waliin bu'een beekuu jechuudha. Si galee miti. Istiin gaafa haati kiyya duuta asirratti boo'ee uummata hin boochifne jechuudha. Haadha kiyya akka nama kamiitu hin jira ragaadha sobaa miti bara. Ragaa qabatamaati jechuudha. Dheengadda mucattiiti ya gaafidu akka itti fide rakkoo hanqasa saree fide amnaa rabbi beeka gammachuu qofa argitan malee gadda isin hin boochifne. Dirree xiyyaara Itoophiyaatti yeroo sadi deebitetti jiddaan geessetti miftaa jabalfaa gaafadha. Yeroo lama deebisanitti daa'imni xiqqoon tun jiddaan keessa bulcheetti achi fiduu hidhanitti masrii asii kadhee achi waggaa 11 biyya kana jira iyyaan arguu barbaada jedhanii akkasitti mallaqa tokko malee naa fidan. Oromootti hin boonne ilmoon tiyya badda jedhee yoo baddellee alallaahi tabiraa qabaa hin dhalcha'eetuma dhiise jechuudha. Namni rakkoo dhuunfaa isaatiif hawaasa cinquu qabu himatuu wajji qoodamuun hin jira. Wajji uummata kee wajji rakkoo qoodamuun hin jira. No problem. Garuu akka waan uummanni kun bultii namaa jaarsa keessi adda si baasetti fakkeessanii nama wanno depression godhuun gaarii miti jechuudha. Yeroo biratti qofaaf osoo hin taane namoonni birallee sirreeffatuu qaban. Namni gizee fayyaa qabu uummata kana quban qabne uummata disrespect godhu gizee dhukkubsate akka waan uummanni kun dhukkubseetitti gaddeebee uummata keessa dhalate kana xiqqeessuun sirrii miti wanni akkana haafuu qaba. Isin galee soo ati amma nama rakkate nama ilmoon jalaa badde haa namoonni birallee sirraa'uu fi sirreeffatu baatellee haa sirreeffachuuf jechaa jira suni rakkoo miti. Amma kasiin jedhu mucaa xiqqaa dhabdee guddaan waraana jira. Miire akkasii lubbuu. Homaan himataa jiru kana natti asirratti baroma sirreessuu yaani akka nama waan lolellee hin beekne natti asirratti bar fuula keessa hin beekne. Mukaalidhaatu miira keessaa bahe tokkoffaa. Nu abbaattattee baraadaayyuu viidiyoo kiyya akkamii arguu dhabdee naan jette. Yaa miira keessaa bahe tasgabbaa'ee garaa nama ulfaata. Hin lolinaatu waan himachuu hedu. Waan himachuu hedu fuuluma keessa natti rartanii tokkoffaa. Abbaa warra keetii achi keettee jette abbaa warra kiyyaa kana wayitti malafa jiruuyyuu wal quban qabnu. Achin na qabadhu waan balleesse akkuma amma kana booda natti asirratti rakkoo miti. Wayitti lafa jiruuyyuu an dhagaa cabsee muka cabsee aayilaandii guuree sibiila guuree kolfattilee rartanis dhiiga kiyya kana tufee guddifadhe ijoollee tiyyatan. Mana kana kolfaatu waan namni barbaadu nama godhe dhiisitti dhagamini habiibti. Rakkoon qabu. Har'a ammoo jechuu asumaanuu siraajillee bagaalan siraaji wanni galchaa jedheef namni du'arraa na oolchee sammuu kiyya qabsii na oolche namni waraqaa na hojjete isaa akka galatoonfattaniif galchaa jedhee. Kanumaaf sanillee asitti na qabadha. Ani wanni godhuu qabu abbaa warra kiyyaa wanni achi kaa'ee fi wanni waa'ee isaa haasa'uu dhabee fi wanni isa dhoysee yookiin isa barbaadee osoo hin ta'in miidiyaa kanarratti gabanaa ol baasan malee nama bakka bu'ee akka obboleessa kiyyaatti abboomee daa'imman kanatti maaliif hin barbaanne. Isiin tun miidiyaa kanarra waggaa tana bootati obboleettii ta'eeti nu sii jirra jettanii isin nama kana bakka buutanii kana gaafattan ta'e haga bakka inni jiraatu ana isin geessa. Haga bakka inni jiraatu garuu ammoo inni barbaadu daa'ima xiqqaa kana wajji buutanii guddaan haa deemu akkuma jette guddaa soqaan jiru. Bakka lachuu dhabee nama madaa'e waan jedhu isinitti himadhe malee guddaa soqaan jiru. Mikinyaatu guddaan kun turuuf dafullee ni dhagaa aslii sagalee. Yoo du'ellee yoo jiraate namni du'ee natti hima bakka namni argu jira. Garuu xiqqaa kana osoo anaaf jedhu gubatu manaa bahee dirqama xiqqaa kana soqee argachuu qaba. Akka inni isin jettan kanatti obsee taa'uu hin dandeenye ijji na baduuf deemti halkanii guyyaa booyaa asli. Xiqqaa kana akka naa barbaadamu wannan jechuu fedhu. Kan namichaa immoo yoo duuka buunee maaliif hin so'ine manni hundi gabbayee haa gaafatu yoo jettan ani gadi bu'eetiniin bakka inni jirutti dhugaan namni na wajji bu'ee nama kana naa gaafata taanaan anuu akka naa gaafatamu abdii fedhiin qaba akka naa gaafatamu. Isaa miti obboleeyyan isaatu shakkiin qaba akka naa gaafatamu abdiin qaba. Garuu asli namni naa gaafatu hin jiru. Bilaasha lafatti hafaafta. Inni naa dhoysu isinuu gumaa kiyya naa gaafattan kakaarra agarraa ijji kiyya na bade. Inni na dhoysu namni kun akkamittiin garaa nyaachuu dhabee waggaa jaha kana asirraa boo'e isinuu naa gaafattan ka isinuu qaba. Eega nama wajjin dhalatiin. Biyya jira biyya arabaa jira. Itoophiyaa hawaashin jira hawaash malkaasa. Hawaash malkaasa jira.
Jaartii biraa fuudhee. Sirratti fuudhee moo dura fuudhe? La na ani eega biraa deeme fuudhe. Maal irratti walootanii biraa deemte irraati? Inni horii mana gurguratee karaa baaraa deeme eegasiin booda deebi'ee gaafa deebi'u jaartimaan galatee ani immoo gaxarii jira inni fudhatee katamaa galee kala san daa'imman tiyya guddisutti goree inni gara biyya alaa deemee jaartii fuudhee sitti galee? Baaraan deeme. Asli. Amma mucaan eega badee hagam ture eessa si barbaannu reebee maal si haa gargaaru? Amma mucaan waggaa 6 isaati waggaa 6 lafatti 3 boo'ee. Asirratti 3 boo'ee lafatti 3 boo'ee miidiyaa kanarra waggaa 3ffaa kiyya qabuuf deema. Akkamitti arguudhaaf naree waggaa 6 guutuu kaate bu'aa turte? Mana keellee seenee bara aslee milikkata wajjin sitti himu. Ini min jetta bari lolta mana kiyyan seenee maaliif? Wallahi wallahi rakkoon qabu yaadu. Maal rakkoon qabne maa yoo isinitti illee namatti hartanii bakka dhugaa himaa deemu badiin qabu bara aslee kiyya. Obboleet fakkeenyaaf nama si komadha obboleessummaa si komadha waan natti aantuuf si komadha. Inte jaarsa kee dhiiftee jaartii biraa itti mutee na komatu hin dandeettu. Akka obboleessummaatti si komatu hin danda'u? Hin dandeetta san. Obboleessa kee kan gafaate. Himadhu ati mukaalatti himadhu. Maal si jedha amma maali madhee wanni himadhuun jiru. Ganda nagaa fatte akkuma ammaa kanatti gandi keessa biyyi keessa warri keessa nan jette. Qulqulleeffadhuufi kaa'ee maa nan oluma seenee fannoo dubbii namarraa fuudhu ana qoradhutti. Amma maalti gargaaru reeshi? Amma ati 50 na gargaanaa kanni. Namni biraa 50 naa kennu incaa kiyya 50 Asli dubbina baas baala amma laali wanni jiru mee waan godha anamma xiqqoo yoo akka amma jettu kana taate xinnoo haadha waan taateefi psychologically miidhamuu dandeettiin sammuusii miidhamuu danda'a waan ta'eef mee nama waa'ee isii sirriitti beeku hasiraa jamaan kun qaamaan argee beeka waan ta'eef waan isii haasaa jirtu anaaf clear waan hin taaneef mee namni biraa mee barbaadaati. Mee haa dubbatu seessiraati. Mee daqiiqaa takkanaa kennaa ati awwaacha jarjarina. Birrii 1,250 barbaaddaa? Sagalee daa'ima kiyya san bakka sanitti sagalee san deeffadhaa fi barra asli waan biraati miti manaan ijaarachuu odoo hin taane asli kiyya gara. No. Birrii 1,250 yoo argatte rakkoon kee kun hin furama manaan ijaara. Ufillee faallaan haa ta'in bal faallaan. Rakkoon furamoo osoo hin ta'in sagalee san irratti deebi'uu barbaada. Rakkoon kiyya furamoo osoo hin ta'in deebi'ee dalagadha fayyaa qaba asli kiyya haga silaa oomaan jedhu hin dalagadha. Ani yaadni kiyya maal si fakkaate? Bakkuma beellamaa san irratti argamee waan rabbii kanaan beekan yoo ebeessii san irratti kan sagalee kiyya kana gadhiisu ta'e. Jarri sun yoo ka barbaaddee argitu ta'e amma siigalee yaadni kiyya kun achi deemee daa'ima kiyya kana sagalee kiyya kana ummata kana dhageessisee viidiyoo san waraabsisee yoo jarriin sun soqanii kana argan taate daa'ima kana eegas immoo an deebi'ee dalagadha. Amma mucaa kee kana barbaadatuu fi birrii 1,250 si barbaachisaa? Akkaawuntii Itoophiyaa hin qabdaa? Hin qabu. Eessatti sii kennin are? Eessatti sii kennin? Rakkoon qabu kan soqadha kan uumana beekurramaa rakkoo qabu. Ta'u akkasitti nama irratti birrii namaa guuruu dhiibne. Hattu namni deemu guutu. Namni amma gisee rakkadha jedhee akkaawuntii nama sanii malee kennaa namni guutuu hattuu ta'e saabate. Birrii rakkataa kan bira ga'uu dhiise. Kana dura gaafa na himte jettu isiin illee maal akkuma ammaa kana maal jetti isiin wanni barbaaddu ani mucaa suuraa isii illee kamama profaayilii kaattee deemtuun kana mucaan sii galee profaayilii kaattee deemtuun kana biyya galuu addaati heejar irratti waliin sii qabnu 1,250 yoo si nyaate hoo akkaantiin bargaruun jira yaani akkaantii biyya akka ture maal jedhanii biraan nama bira kaayee dhufe sun hin danda'ama yoo abbaan maqaa ofiitiin hin danda'u ID maali ID sayyoon ta'e akkaantii mazin bila waraqaadha malee maali ID sanii miti. Amma dijitaala adii jedhaniiti mootummaan seera baaseera. Birriirra ta'ee akkaawuntii waan hundi sirreeffattee usmee fa'aa kadhattee seenuu qabdatu. Asli kiyya na dhageeffadhu takkaan na taradde. Kokosiin kiyya birrii osoo hin ta'in kokosiin kiyya saaladdiin mucaa kiyya. Birrii miti mucaa kiyya. Sii galee birrii ati adoo si miliyoona naa guurtanii ittiin dassatu mucaa kiyya san malee. Rabbi si yaa mul'isu wallah. Rabbi si yaa mul'isu. Rabbi si yaa mul'isu. Wallah rabbi si yaa mul'isu. Asli mee waa jechuun barbaada. Miliyoona lamaa mi sadii mi afurii mi shan osoo hin taane mucaa kiyya bitanii miliyoona kana mucaa kiyya fudhadhaa jechuun sinii galee
Boyna latiam. bara malu bugara si qabanu dhabne bar birri kuma shantama naa kennii jette sii kennaa jedhe boyni akkaawuntii hin qabne amma ati rakkoonsitu akkaawuntii hin qabne malee nuti birri sin dhoogganne ka birri ittiin barbaaddu sanuu deemte sagalee kennatu heddaami. Asli keenya mee yoo carraa nu kan isan xiqqoo dubbadheetiin. Dubbadhaa sheeka sheeticha warra Dubaay tokko sira kun. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Egaa. Fayyaa asli baga jira. Jirta tasgabbaay. Fayyaa. Ayyee waa'ee dhimma qara na'imaa kanatti yoo seenu beektaa hedduu takka nama akka miidhame xiinsammullee akkuma reeffama obboleessi kiyya darakaasuu yaaletti nama miidhame. Himatuma kana seeraan sitti himachuu atam min taraddaa jirtaan malee hin hubataa jirtaan malee si aarsa lola si fakkaata si galee akkanuma. Maknaatum namni kun nama waggaa jaha miidhame ijoollee tana akkaataa itti guddifattee dhisiin isin ibsite. Ani illee asumarrattiin boo'ichasii kana arkee sababa ijoollee tana nama arabaatiin illee wal loltee dhufte wallahi akka hin taane taate waraqaa ofii kiyyaa bilaashitti irraa dalagee deemeetuma waan tokko godha jettee asii deemte. Asii haga deemtellee waan tokko gochaa turtee haga humni sii danda'u taani ammoo humna hin qabdu biraa as deebiti. Baallama naa qabanii jiranii jette fakkeenyaaf amma warri miidiyaadhaa sun. Baallama naa qabanii jiranii baallama isaa irratti immoo argamuudhaaf maallaqa na barbaachisa. Maallaqa kana ammoo ani hin qabu. Waan kanaaf ammoo ijoollee tiyya Oromoon na cadhifte. Hin lolti isii naa maraanuu akkanuma sii galee. Waan as jalatti ammoo isin beekuu qabdani. Wallaahi ilma namaa gubbaa laalan. Maraatuudhaaf waan xiqqishoo tu'afe waan xiqqishoo giddiidhaan sobaa ofi qaba yoo barbaadde ana hin arrabsiti yoo barbaadde abbaa beete ajaa miti kana maalidhaa sammuun isii miidhamuu agarsiisa warri waan dhalaa beeku immoo waan dhalaa ni beeka kanaaf aslii kiyya akkuma mareef ati jette isii gargaaruufillee namnummaan amanamee namni amanamaan irratti nama gargaaran jira akkuma jette illee hin jiru. Garuu obboleettiin teenyatuun ijoollee akka malitti guddifatte tana dhabdee kaan waraanaan dhabdee sallee deemteetu hatta haga baafachuu yaaltee waan qabdu fixattee waan qabdu dhaganni bakka hidhamee san deemtee mucaan sunisuu hidhaa tureyyuu mucaan ka xiqqaa ka amma ka guddaa ka waraana jiru sunis mucaa san dhayitee laaltee achii baafattee kanallee haga dandeettu waan dandeette gaazexaa hama gootee achii kaatee deebitee jechuudha. Miidhamni isiidha amma himata wallaalte isiin. Tokkoffaa qarqaarsi isii barbaachisa. Wallaahi qarqaarullee haga godhatti. Maaliif amma mana dalagaadhaa yoo seente jaraan waliin taatu hadha yoo deemte boruun deebiti. Maknaatum isii ka itti jiru kan biraati. Isii sammuun isii waan biraa yaada. Hojii namaa seeraan dalaguu hin dandeessu. Nama afaan nagaa itti haasawe kana yoo barbaadde walikkaati. Waan kanaaf aslii kiyya dhugamatti rabbiin maal gargaaru ree amma maal gargaaru waan gargaaru jenne baru man illee gargaara. Amoonni gargaaran akkuma reef isin jettu maallaqa waliin buusanii fi mee haagaltee bakka qalbiin isii yaaddee bakka sheenaa itti jirtu deemtee ilma ofii tana barbaadattee sheenaa ofii haagettu jechuun barbaade anillee tanumaa asli. Nurraa waliin buufnafre. Abbaa isin maan haa godhattu ree anillee ebalu jechuu hin danda'a abbaa fayyaa. Iluu maal jettan? Asli yoo iluun dubbanne deeqaa takka. Ani al tokko aydar dhiifama waan amma bar birriin isiin qabadda birrii xiqqoo. Akkuma shantama isin jette yoo kenneef iluun shantama yoo kenneef eenyu kunoo abbaan qabeenyaa Dubaay kun 25,000 yoo kenne Iliyaas 25,000 yoo kenne 150 daaset waan shirooti fi waan shaayii warri aljala jiru kun 2,300 yoo darbee waan wacii olii gadi hin deemtu argaan bultu maal namni 7,000 kun 1,500 yoo darbeef allaqeekko. Amma isin galeemi nama sadi taanee 50,000 yoo kenneefi 50,000 warri miidiyaa irraa barbaadu santa. Amma isin galee miti. Namni 7,000 jiru kun ka 10,000 danda'u ka 10 danda'u ka 200 danda'u 300 danda'u waan algaa waan tiraanispoortii maal yoo danda'e ko allaqe. Kana gochuuf gin mucattiin tuni nama amma aariin isii gubbar ol bahee dhugaadha keessaa utaaluuf deemaa jirti. Taammaany nama taammaanyi isiin beeytu gaafadha rakkoon qabu nama 7,500 jira. 150 isii jechuun miti isanii oluyyuu uummanni kun walitti qabuu fi danda'a. Rabbi ilmoo isii haa mul'isuuf. Asirratti yaada hin dabalee al tokko carraa naa kenna. Mee qoya caamuyit irraa baafattu mukaalid muyit irraa bani mee. Mee isin dubbachuun dura waan tokkon jedha jara keenya dhiifama. Waa gaafatuuf Iliyaasin dubbatta qoye. Ati mukaalid aga biyya Arabaa jirtu kana waggaa 3 jiran aan jette Dubaay kana keessa. Birrii aga dalayduu kan akkaawuntii een irra galfattaati moo birrii san harkaa qabda hanga amma akkaawuntii duraan irra galfattu hin qabdu Itoophiyaa.
Usme ambirri akkuma siraaji isinii ibseen ture galeeni ijoolleeti kaan itti waraqaa hojjedhee kaan daa'imman itti soqe akkaantiin kiyya ni jira garuu ka waraqaa kun hin ta'uu jecha waan dhaga'eef malee amma asirra isinii kaan ni jira akkaantiin garuu tayaa akkaantichi sun kan namatti kennee dhufe waraqaadha tayaa gaafii isin gaafadhean sanii mee hojjettan immooyyuu mubarakaa mana nyaata finfinne keessatti dalagadha isaan irratti sheer godha isaan irratti naa galcha isaan amanaa waan ta'e. Ani illee yaada wayii haasa'u. Onnee kiyya. Asli. Yaa. Mee deeqaa takka naa kana cara dhifamu wajjin. Aishi. Haala amma wanni jiru. Nun kennitanii jiran. Eeliyaasin dubbatta amma wanni jiru. Illee kennaa. Wanni jiru maal beektan amma si waa lama dubbatte ilmaan qabaa ilmaan lamaan keessaa tokko waraanaa tokko ammoo bakka inni nagarree waan jette irratti tokkoffaa isa bade ka miidiyaadhaan barbaaduudha haqiqatan nama Oromoo tokko miidiyaa saba biraa irra barbaadu caala akka mataa kiyyaatti viidiyoo asliin dalagutu nama Oromoodhaa bakka Oromoon jirtu hunda bira dhaqqabee yaada akka mataa kiyyaatti yaada kiyya tokko jedhe lammaffaa ammoo kan waraana keessa jiru sanii bifa special kejiitiin qaama dhimmi ilaalatu dubbisanii kadhatanii waan gochuu qabu godhaniitiin bakkuma jirtu irraallee nama si barbaanne akka waraana keessaa haati isa malee hin qabdu jedhanii yoo lubbuudhaan jiraate akka inni waraana keessaa bahu akka inni haadha tokko ta'ee itti himanii hubachiisanii kadhatanii maala godhanii nama barbaadanii waraana keessaa baasuun hin danda'ama jedhee abdii qaban akka mataa kiyyaatti. Kanarratti ammoo waan danda'u hunda siif gochuudhaaf qophiidha. Kadhaadhaanis hubachiisuunis haala adda addaatiin haati isa malee hin qabdu haala akkanas jedhamee waan danda'ame godhamee isa waraana keessaa baasuun hin danda'ama jedheetiin amanaa. Kan badde san ammoo aslii fa'aa itti himtee kun namni miidiyaa hundi as jira waan ta'eef viidiyoo tokkicha asliin dalaga Oromoon riipoost sheerii goonaan mucaan kan kee kan badde lubbuudhaan jiraatu bergi xayyinatti bira hin ga'a. Isheetuuni odeensi isaa hin beektanii warra Amaaraati. EBS illee hin beekna laakiin osoo amma saba biraa ta'e osoo Amaara ta'e osoo amma Dabuufaa Tigree naannoo biraa osoo ta'eetiin dhugaadha waa hunda walitti qabata waan ta'eef akka Itoophiyaatti dhageettii guddaa qabanii garuu ammoo waa'ee Oromoo fi nama Oromoo irratti ijoolleedhuma Oromoo kana viidiyoo bareeda dalagnaan mucaan kun bakka namni jiru bakka intarneetiin jiru bakka miidiyaan jiru jiraannaan carraan inni viidiyoo kanaa fi yaamicha kana dhagahuudha ol aanaa fi guddaadha jedheetiin amana akka kiyyatti wanni atam intarviyu kennuudhaaf isheetu mallasee kana bira dhaquudhaaf wanni Dubaay irraa kaatee Itoophiyaa dhuftuuf hin jiru natti fakkaata. Achi teessee gargaarsa amma asliin jedhaa jiru kana irraa fudhattee namarraa yoo inni waa walitti darbe waan saniin mucaa bades mucaa waraana keessa jirullee bifa special keeziitiin mootummaallee gaafattee haala adda addaatiin nama godhattee nullee irratti gargaarree akka inni achi keessa see bahee gara kan kee dhufu takka ammoo Itoophiyaa taa'u gama kiyyaan waan danda'u sii godha yaanni kiyya kana galatooma. Ani waan jedhu durarratti mucaan waraana keessa jiru yoo rabbiin laafisee bakka abiyyillee mootummaa ta'uu hin mala abiyyuu daa'imuma waraana seenee mootummaa ta'e laa taqnaqu min rahmatillaahi jedha hadiisni rabbiin kennallee akkas jedha rahmata rabbiitirraa garaa muratiin abibti fuuldurri ifa echi dubbadhu sabbarsiisumaa fi Eliyaas. Tole galatoomi. Durarratti Mukaalid obsa barbaachisa. Nu hundi kennayyuu ilmoo qabna. Namni ilmoo qabu immoo waan kanatti hin qoosu. Kanaaf sibiilatti dhaggeeffachuu jirra. Gara keessaatti sagalee naa ergitee turte tanaan dura jara keenya. Waa'ee beellamaa kanallee natti himtee turte. Akkana miidiyaa akkana irratti beellama qabadhee naan jennaan deebisaan deebisneef. Maaliif jennaan miidiyaa san waan beekuuf jechuu. Anamma waan jechuu barbaadu durarratti waan kana lafaa kaafnee takka jennee waan kana isii gargaaruuf Heydar waan tokko nu haa godhu. Heydar abbaa manaa isii bakka hadareessa abbaa manaa isii kennitee fi Heydar dhaqee isa kana addaan nu haa baafatu. Meebi abbaan manaa kun dhoysee bakka biraa geessee achitti barsiisaa yoo ka jiraatu taate waan kana inni addaan Heydar addaan nu haa baafatu. Eegas booda immoo as deebineeti waan mallaqa isin jettu kanallee walitti hin buusnaaf. Mallaqa diqqaadha. Mallaqa kanaa olillee walitti buusuuf hin dandeenya. Akka isin agartee deemtee waan kana gargaartu. Iyyatu. Garuu miidiyaan isin irratti iyyattu suni miidiyaa dhimma Oromoo yookaan immoo dhala Oromoo nu barbaadullee miti. Akkuma mareef Haydar jedhe sani as bakkeen amma jirtu kuni namoonni miidiyaa hedduu as jala jiranii as gubbaallee jiran.
Heydar mataan isaa asliin hundi isaanii viidiyoo tokko tokko yoo si gargaaranii si dalaganii furmaata ni argata. Oromoota hedduu bira ga'a. Kanaaf waan achillee asheetu bira dhayxuuf illee hin qabdu. Asheetuu kalaalu Gondar Gojjam yoo warra san taate malee namni keenya afaan saniyyuu dhaga'uu hin fedhu. Dhugaa yoo sitti hime. Kanaaf dursa obsi wanni ta'ee jira. Namni du'aanillee hin dhaba. Garuu wanni diqqishu siyaallee na dhukkubse maalinni du'e jetteen sabbarree jira jettee hin beeyne bakka kanatti nama laalessa diqqishu agarsiisa yoo ilmoon nama jalaa badde. Kanaaf dursamee Haydariif carraa kenninee Haydar waan kana abbaa manaa isii kan addaan akka nu baasu nu godha asli. Ergas boodaas deebine gara biraatiin illee hin jira carraan biraallee karaa qayi masqaliitiin illee ilmoo argitee nama jalaa badde akkaataa itti barbaadantu jira. Sumni takka osoo hin kafalin jechuun namoota hedduutu akkasitti maatiin addaan faca'ee maatii ofii argataa jira. Kanaaf amma yeroo takka dubbadhu. Tole hin dubbatta. Kanaaf si gaafachuu fedha obboleettiiti. Na gaafattanii walumatti qabdanii ani isinirra darbee gandaan baan dhaqu. Isin dhiisee gandaan baatti hin dheessu. Ani haadhaaf abbaa kiyya takkittiidha. Kalillee nama na bira dhaabatu dhabee nama daa'imman tiyyanaa soqu dhabee jennaan gandaan baa dhaqe malee gandaan baa marateetii miti. Lammata ani nama akka malatti guddatee deebisee ijoollee tiyya akka malatti guddiseedha. Wanti na boochisee hedduu miira keessa na galchu waan kalee keessa darbisan yoo yaadadhu miira keessa gala. Lammata daa'imman tana aayilaandii guuree guddise sibiila kuraalii yoo guureetiin darajaadhaan gahuudhaaf guddise osoo abbaan hirriba ho'aa akka gaarii ijoollee fi biraa guddifatu jechuudha. Wanti san na godhe an abbaa kiyyaa takkittiidha. Lees ijoollee dhiiraa lamaan tan argadhee abbaa kiyya san bakka buusuu qaba waan jedhutu na keessa waan jiru. Ani ilmoon isin daa'imni argitan tun gadi cabee ilmoo tiyya tana barsiisaa qaraasisaa asiin ga'e na harkaa bitti nuufte. Wanti miira keessa na galchillee kana. Ani rabbillee wallaaletii miti. Obsi bakka naan jettanitti immoo waggaa jahan obsi. Waggaa jaha. Niin booya malee waggaa jaha. Isinii galee ilma haadhaa tokkicha haizosh naan jedhu qabu. Intala haadhaa tokko amshiriin beeloftee nama naan jedhu ruuza adii nyaadha mana arabaa kana keessatti. Amma sabrii fidadhe sabbarii waliin naan jettan akka feetan na godhaa. Na galchitanillee dhiiftanillee isinitti uf kennee kana agartan hingaa. Ani waan miidiyaa gandaa dhaquuf hin qabu hin hojjenne lamatti ilmi kunis keessanii